إخواني في الله أيها المسلمون يا عباد الله واعتصموا جدي خالقني والله ولا تفرقوا يا عباد الله ولا تفرقوا يا عباد الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم كيسموتكينا أنا نحبكم حركة اسم فوني اسم تقبل الله يا كيسماتين كيسما جاللا إني بيجروف إني بيا ألا مالكو سني تأو مالتو سني ملا خيري جراكتن قبئفتن قلا تاتني جرتني فرتو أولا خيري جنما قلقلا زيارات أفتني مركز جاللا بجنجان أفتن هندو ولي قلان بجنجان أفتن هندو ولي قلان سينا تا'a nyaadhaa dhugaa hunduu galfadhaa haraa waan barbaaddanirraa asii walgahee jira ni'imaa rabbiitirraa asii walgahee jira ni'imaa rabbiitirraa. Kanatti aansee waa xiqqoo dubbadhaa gurra qalbii qabuun hunduu na caqafadhaa kara yaada kootii gadi tarkaanfadhaa. Waa'ee tokkummaadhaa kan rabbiin dubbatee dhaamsa jabeessee kan nutti dhaammatee adda hin bayinaa jechuun kan dubbate adda hin bayinaa jechuun kan dubbate. Yaa obboleeyyan koo na dhagahaa sirritti jecha rabbii guddaa hin dhiifnu lafatti jecha rabbii guddaa hin dhiifnu lafatti walaa tafarraquu gargar hin bahinaa xiqqaaf guddaan marti walaa tafarraquu gargar hin bahinaa xiqqaaf guddaan marti. Harka wal qabadhaa akka rabbiin jedhetti fedhii lubbuu jala deemuun yeeyyi nu nyaachifti fedhii lubbuu jala deemuun yeeyyi nu nyaachifti. Harka wal qabannee Allahu Akbar. Allahu Akbar. harka wal qabannee mee tokko haa taanuu hordoftoonni sunnaa rasuulaa hundaanuu hordoftoota sunnaa rasuulaa hundaanuu waa adda hin baanuu gargar hin facaanuu osoo harkaa qabnuu kalaama rahmaanuu osoo harkaa qabnuu kalaama rahmaanuu. Maaltu nutti bu'ee maali kadhamaanuu nuti obbolaadha yoomuu addan baanuu qalbii wal cabsinee gargar hin facaanuu qalbii wal cabsinee gargar hin facaanuu. إخواني في الدين أبلا يقيني جلتا في جلسان كراس مكيني بكا حراميتين فوري سنكيني هوا نفسي ولينكيلي سنكيني حقرر أبدو حقرر مكيني حقرر أبدو حقرر مكيني وأتسمو جدي خالقني والله ولا تفرقوا غرغر فجانو أصو هركا قمنو كلام رحمانو أصو هركا قمنو كلام رحمانو. الحمد لله قلت إلهي دين إسلام نفاي خالقني والله دين إسلام نفاي خارقني والله سلانو تقومني برسين دراني عدوين دين كينا وين لالتي نمتو غرغر به كناف نتفتي تلاتا قمتشيسو نمو لكساتي كوتا تقوتانا أمني مسلماتي كوتا تقوتانا أمني مسلماتي. ولا تفرقوا حدرا دغنغرا ولي إر ولي افترى دي ربي قبدا إرت سبرا دي ربي قبدا إرت سبرا. Yaada koo xumuree asitti dhaabbadhaa dogongora qabus dhiifama gaafadhaa nu jalaa mukaa'inaa kolfaatii taphadhaa salaamtaa jannataa isin dhaammadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Bismillahi jedhee maqaa rabbiitiin banadhaa weelkaa koo bismillahi jedhee. Bismillahi yaa rabbii koo tokkicha shariika hin qabne atumaatu nuun feenaan gammachuu diin irratti hirmaannee. Carraa arkadhe kanaan akkaan hamtuu hin dubbanne arraata kiyyenaaf bareechi yaa rabbi sittiin of kanne arraata kiyyenaaf bareechi yaa rabbi sittiin of kanne. Alhamdulillahi yaa rabbi sumaatu nuun gahe arraanii as keessa jiraachuun keenya ati khayrii nuun feenaani gargar nuun baasii yaa rabbi obbolaa kiyyaa waliini biyya baanee jiraannus akka barannu wajjumaanii markaza keessan nu dhiisi ilaahi koo yaa rahmaanii markaza keessan nu dhiisi ilaahi koo yaa rahmaanii. Ergamaa kan kee Muhammad ka ati faarsite quraanaanii fadhakeetiin taane nutis bara hordoftoota karaa isaanii irratti nuuf haa jiraatu kan kee nagiyaa fi rahmanni sahaboota isaatiif taabiyoota hunda ahlii isaanii nagiyaa fi rahmata keetti roobsi rahim yaa rahmaani nagiyaa fi rahmata keetti roobsi rahim yaa rahmaani. Allahu akbar. Keessummoota keenya qaalii. Allahu akbar. Akkana kuno. Keessummoota keenya qaalii warri as jirtan martu gammachuu keenyaaf kan dhuftan afeerraan malattu ustaazan irraa jalqabdee barattoota keenya martu salaamtaa tiyya bareedduun tan dammarra mi'ooftu warra mut hin gooneemi kan godhee haaseentu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Allahu akbar.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم تكا الله أكبر شاجر كمال كرتي أكا يوم تكا الله أكبر. Afeerraa keenya kabajanii dhufnaan daranuu gammannee kunoo isin simatuuf xiqqaa guddaan karatti gabbaane nooruu isiniin jenna yaa ikwaanii seenaa osoo alan dhaabbannee bar kabajaadha nutti gootanii baguma isin qabaanne rahmaan isin hin geessin bakka ofii isaatiin jaalanne rahmaan isin hin geessin bakka ofii isaatiin jaalanne. Obboleeyyan Islaamaa kan gammadu walii fi gammachuu teenya qooddachuuf eega dhuftannuu fi jaalatamtoota ummata nu hadiisu rabbii walii fi welcome jenneerra baga nagayaan dhuftannuu fi welcome jenneerra baga nagayaan dhuftannuu fi manni keenya bal'aadha seenaa nuti duraanuu qophoofne soofaa fi farshaa ajaa'ibaa barshaashaa goonee bal'ifanne bilaalonni mirgarra gora sumeeyyoota keessa akka mul'anne sumeeyyoonnis bitarra gora bilaalota keessa akka mul'anne nutti sinaarina wal keessa shari'aatu nayyamne nu ummata diin rabbiiti makuma keenyaafuu qaanfanne bilaalotaa fi sumeeyyoota keenyaaf adda addaan baafne bilaalotaaf sumeeyyoota keenyaaf adda addaan baafne. Akkasittiin akkasii keessumoonni baga nuuf qubatanii ka harka isiniif dhiquus kun anuma bahar keessanii eebbifamtoota keenyaarraa gammachuun nuuf eebbistanii garaa keessan nu guuttadha namu hanga dandeessanii gammachuu obbolaa koof baabaan kiyya qopheessanii waanuma barbaaddan ajajedha qarshii takkan kafaltanii waanuma barbaaddan ajajedha qarshii takkan kafaltanii. Bilaalota fi simooyyoonni keenya kuno qophii xumuranii nyaataa fi dhugaatii jaahiza himadhaa waan jaalattanii waan nyaataa fi dhugaatii tahee kuno asumatti himanii ganda dammaan tuqatee irratti gad dhugu waannanii kuno waltarree naqanii nyaata aadaa fi ammayyaatiin kan feetan ajajachuun mirga hin sodaatinaa keessummoonni kan feetan ajajachuun mirga hin sodaatinaa keessummoonni. الله أكبر الله أكبر يقدر. Isiniif qophaa'ee nyaanni ammayyaa kunoo bargarii fi piizaanii yoo barbaaddanis kan aadaa bashbash kitifoof micciirraanii affeelliidha moo xibsii feetan naaf baasamee addaanii nyaata qalbii teessan feetu kan isin qeebalu garaanii nyaata qalbiin teessan feetu kan isin qeebalu garaanii. Obbolaa keenyaaf gaalaa fi sangaa hunda qallee korbeessaa fi hoolaanis bashbashi ni qabna waa hallee tafti lukkuudhaatis ni jirti kunoo osoo irraan hambisin killee nyaata kana hunda nama biraaf hin qophoofne isin malee nyaatu irraa qaanfattanii qisaastanii akka hin galle nyaatu irraa qaanfattanii qisaastanii akka hin galle. Gammachuu dhugaadhaa caaltuu waa hundarraa quraana rabbii kattamanii kunoo eebbi teessan har'a gammachuu keessan keenya nus gammanneerraa matbakaa fi mazraa biyya alaatiif biyyumarraa gammachuu keessan qooddachuuf dhufnee asirraa alhamdulillahi nuuf jedha eebbifamtoonni har'aa bagetti geessanii hawwii teessan yeroo dheeraa congratulations isiniin jenna mabruuq alfam.